kabajamtoota waa'ee Ruutaaf Abrish jechuudha. Waa'ee Ruutaaf Abrish dura kaaseyyuu ilaaltanii namoonni baay'een akkasumatti jechuudha. Waadaa walii hin galle. Waadaa akka walii hin galledha kan agarsiisu jechuudha. Amma kana viidiyoo amma kana irratti waadaa isaan walii galanii yoomillee si ala jiraachuu hin danda'u. Bakka waadaa ajaa'ibaa jechuudha walii galanii. Har'a garuu maalirra jiru kaleessa maal hojjechaatu dura maal godhanii ka amma kaleessa jechuudha. Magara kaleessaatti singeessa ilaala turte waan ta'eef kaleessa daaniini jechuudha. Erga ani ishee dhabee jechuudha. Erga ani dhabee Abrahaamitti deebi'uu qabdii jedheetu anjaa garaanjaa kaasee jechuudha. Even humna koo hundan fayyadamaa hin jedhu seetan dirqamaan jechuudha. Ati Ruut ishee durii miti. Ati ishee durii miti. Ishee durii barbaanna. Isheen durii nutti tolti. Isheen amma nutti toluu didde. Isheen amma fedhii keenya miti. Isheen amma humna keenya ol taate jechuusaati bara. Isheen amma nuun ajajamtu harka keenya keessaa baate jechuusaati. Kanaafuu ishee durii ta'ii. Ishee durii barbaanne Ruutaa ishee durii hawwaa jirra amma kana. Ishee ta'ii jennaan ani namni na ajajee miti kan hin ta'u. Waan ta'uu barbaadu fedhii kootiin hin ta'a. Waan an barbaadu waan natti tole hin ta'a malee. Waan namatti tole ta'uu hin danda'u. Yisaaqirraa citii Abrahaamitti deebi'ii. Abrishii duraa kaasee gatii sitti kaffaleera. Yeroo dheeraa si faana ture gatii sitti kaffalaa ture. Waan baay'een sin gidduu jiraannan Abrahaam immoo ati ergi yoomiti uftee nu araarsuu jalqabde. Ati addaan nu baasta malee ati akkamitti nu araarsita? Durii kaasteeyyuu ati addaan nu baasuuf maleeyyuu akkamitti har'ammoo kaatee? Kun anaafu sarpiraayiziidha jedhe Abrahaam. Dhuguma daaniin akkamitti araarsuuf dhufeere? Anarraa fagaachuu reedheetu bara. Naannoo koorraa fagaachuu shirra ani dhabeellee Abrahaamuma bira haa teessu. Natti dhiyoo jirti kana arga jechuudha bara. Na isatti araaramuu qabda. Oodeensiidhaanis isatti deebi'uu qabdi. Yisaaqiin hin beeknu eengadda dhufe maalidhaan eenyudhaan maaliif dhufe iyyuuti. Miidhuuf dhufe moo jaallatee dhufe moo maal gochuu dhufe? Abrish garuu baay'ee miidhamaa jira jedha laala miidhamaa jira. Kanaan duranni yeroo dubbii kaasu hin miidhamu. Duraan yeroo waan arge godhe abaaboo akkanaatti matoo tokko baatee mannaa dhaqe hin miidhamu. Yisaaq bokkaan xab jennaan. Bokkaan roobaa jedheetu mataa shirra harka isaa qaba. Xilaaniin jiru ka akkanatti irra qabaa ture harka isaa jechuudha. Gubadhutumaatti ilaaltu jedhe. Yeroo sana fuulli daanii hin dacha'e. Duruu dacha'aadha. Daanii fuulli isaa hin dacha'e yeroo sana jechuudha. Yeroonni bokkaan irratti roobaa jira barii dafii fixi jedhe harka isaa irra qabu. Way maaliif lafa kana hin afamtuu firee jedhee warreen isaa maa hin afamtuu firee lafa kana jedhee aaree jechuudha. Na Ruutaan hin qibikkaabee akkasii argatte maaliif ittiin tolure bokkaanu tiifuu way xabxab jenna nama harka irra qabu. Maaliif ittiin tolure nama akkasii argataniitu. Qixxel jedhee Abrish immoo jechuudha. Inni maalidha beektu Ruutaa fi Abrishin bakka tokkotti waamee Yisaaqiin malee walitti araarsaa har'aa dubbatanii haa araaramanii jedheetu kan inni jalqabee jechuudha. Garuu tuma isaan haasa'aa jiranii Yisaaqis dhufee jechuudha. Iddoo isaanii lab jedhee dhufee akkamitti lama taatanii waamtanii. Indee amma immoo guruppiidhaan waamuutti kaatanii tokkoon dadhabnaanii. Guruppiidhaan waamuutti kaataniyyuu jedhe. Sa'alanaa immoo maabaraan tadaraajaati waamaayyuu. Garuu ishee waamuu keessanirraa jedhe. Bakka amma walii galuu waan didanii fi kana booda ana faanadhaa jedhe. Maqaan isaa eenyudha? Daaniinis ani humna qabu hundumaa fayyadameen siin biraa nan balleessaa jechuusaati. Siini bakka kana booda humna qabu hundumaa nan fayyadamaa hin argitan mootii jedhe. Bakka akkas taanaan anaafatti qofti wal waamna. Ana waami ishee dhiisi jedheen. Garuu immoo jedheen na waamtu taanaan waliin agarru taanaan shiitii lama obboleettiin koo ergiteetti obboloota shiitii fedhe.
bijaamaa lama ergiteetti tokko tokko uffattu sinii na waamtanii nafaana hin haasoftanii yookaas nafaana humna keessa hin agarsiistan taanan sin dubartiidha jechuudha. Bijaamaan ergame jira lamaan keessaniif tokko tokkoon sinii kennaa. Ruuttaan homaa jettennas indaamsirraa bareeda iyyuuti jette qam gooteettu furattee deemte jechuudha. Qam jechaa jechuudha. Indaamsirraa bareeda iyyuutti. Ay yeroo sana fuulli daanii waan dacha'uu dhabee hin dhiise dura dacha'eera waan ta'eef aariidhaan jechuudha. Abrahaam ani mucaa kana faana gurreenyaa kana inni qilleensadha nifaasiidha qilleensa wayitinni gurreenyaa kana faana haasa'uu hin danda'u jedheetu Yisaaqiin jechuudha biraa sokkeera gurreenyaadha dubbiinsa. Innaa Abrahaam amma lafatti hafe lama keessaa bahe. Dura fiqir jechaa ture miti fiqir immoo isheenis shibrik jette mucaan kaleessa hiriyaa shii ta'e hiriyaa jaalallee shii ta'e wajjin deddeemaa ture obboleessa shii ta'anii gwaaddenyaa shiiti jedhaa ture kaleessa inni immoo gaaffii jaalalaa dhiyeesseeraaf bakka kana booda fiqirii jaalallee kosnaa taati waan barbaadde naa taati ani waan barbaadde ta'afi kana caala bakka nagaheera miidhamullee hin qabdu atis murteeffatteetta kunoo fatii faana jirtaa bakka har'a sitti muufi sadhumaa sitti maayidhe fiqiriin jaalallee isaa godhachuudhaaf or godhatee fuxurii iddoo tokkotti faxaranii jechuudha kaleessa akkuma suuraa irratti argitanii jechuudha. Kanaaf Abrish keessa maal ta'e iddoo hundumaa keessa wulliqqee bahee jira jechuudha. Achis abdiin hin jiru, asis abdiin hin jiru jechuudha. You know, waraabe saree mana lamaa nyaattu gidduutti waraabessi nyaataadhaan. Mammaaksa kana humanatti buuse. Saree mana lamaa nyaattu gidduutti waraabessi nyaataadhaan. Amma fiqir jedheetu meeqa ruuttaanis aartee baatee deemte. Ishiin kunis akka isheedhaan hin taane bartee namni kun jireenya ishiitti adeemte. Akkanatti isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenyaa Abrahaam bishaan dhugeen isiniin jedha. Daaniin immoo harkaa yoo baate illee safara kootii ba'uu hin qabdu jedhee nan araarsa jedheetu akkanatti kaleessa bakka qaxaroodhaan jiru. Dhummoo gaafa shiittiin uffatamee dhufu sana eegaa irra ishiin baay'ee namatti tolti. Daaniin akka yeroo darbee sana boodigaardota isaa sana fidatee dhufu fudhatti fakkaata yeroo duraan argitaniitu miti boodigaardii baay'ee tokko suufitti uffisee fide Abrahaamin doorsisuudhaaf isa fayyadamuuf natti fakkaata. Mee inni warra suufii uffatan fiduu danda'a inni kun warra teekwaandoo fiduu danda'a bookseemoota fiduu hin laallaqa nummoo maal ilaalaa jedhamnee uumamnee mitiire gaafuma silkii bitannee intarneetii guutanne ilaaluuf teenye waan ta'eef hin laalla. Maal goone sidaa ilaalaa jedhamne irra waan ilaallaan siniin jedha. Nagaa sin gaafadheeraan oduu kana keessatti gooftaa nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu.